Anuf bokodu aliko nagat adero nagati naganuf bokodu aliko nagat adero nagati aliko nagati aliko nagati Yo beekumsa hayyummaan kee yoo kabajaa namummaan kee gaafa xiiqis gootummaan kee gama maraanuu guutuu dhaalii maaltu sittan kaake tuu guyyaa tokko jechi kee karaan dabin guyyaa tokko sababa keetiin utuu Oromoon walin dhabin tuu guyyaa tokko gochi kee karaan dabin sababa keetiin utuu gaaf tokko sabni kee walin dhabin gaarummaa hojjetteeni nullee kabachiistee ofiis kabajamte namuu du'an oolu gaafa guyyaa sagalee koo na barsiistee seenaa koo suumanaaf fakkeenyi koo badhaasa keenya ati abbaa koo. Lana barite simisa gandura alima mamusa jame alibira. Goota gaafa xiiqii goota gaaf gidiraa arras odaa guddaa dhamni kaa of biraa banaa daandii sirrii didaa daandii dabaa gaaddisa dhaloota afaan aartii jabaa alii koo goota koo alii goota sabaa durdurii jalqabdee dhuftee hanga har'aa waan saba kee himuuf kan hin finne dharraa har'a sagalee kee baasuuf dhabde carraa anatu siif baasa olmaa qabdanurraa hangafticha aartii kan afaan Oromoo yoo qabsoof bohaartii yaa sagalee qomoo bu'uuressaa qabsoo yaa guca ganamaa guddicha Oromoo yaa gameessa namaa hacuucaaf dararaa argitus gidiraa waan afaan Oromoo yoo maftere biraa itti of wareegde dafqaaf dhiiga buufte galaana jechootaa waraabdee nuuf kuufte afaan saba guddaa gadi baasuuf alaa itti kolaafamte itti dhabde dhalaa haga jiraattetti saba keef jiraatte nuufiteetta galaa muuziqaatti laatte jechoota mirgistee nu oolchite gu'aa. Nuus Oromoo dhani akka Oromoo mataa ol qabatuuf warra hojjetaa turan warra Oromoo baandii miti wallaalaan nutti kolfee beekan beekumsa nu furee fal'aana jabaatee gaatu gurguree dubbii seenaa dubbii abaambii wallaalaan nurraa. Artist Ali Birraati kan Finfinneetti gaggeeffamaa jiru paarkii Michoomaa keessatti jechaadha. Egaa sirna kanarratti hooggantoonni olaanoon artistoonni bebbeekamoon keessattuu immoo artistoota Ali Birraatti baay'ee itti dhiyaatan akka abbaatti akka maatiitti waliin jiraatan waliin turtii taasisuuf taana isaan keessaa tokko artist Taaddala Gammachuuti. Artist Taaddala Gammachuu waliin turtii gabaabaan taasisaa bakka jirtanitti daawwachaan waliin turaasin jenna. Taaddee jalqabarratti waaqni si jabeessu. Hunduma keenya jabeessu waaqni. Mee kanaan duras yeroo garagaraatti waa'ee Dooktara Kabajaa Artiist Ali Birraa intarviidhaanis nutti kaasneerra erga du'a isaa dhageesse boodammoo maaltu sitti dhagahame Ali Birraan uummata kanaaf yookaan Oromoodhaaf akka aartii qofa osoo hin ta'in akka nama tokkootti maali jettaati? Ali Birraan uummata kanaaf mallattoo qabsoo Oromooti abbaa Oromootaati. Oromummaa kan ijaare Oromiyaa kan ijaare Ali Birraadha. Umrii isaa guutuu uummata isaa tajaajilutti jiraachaa ture. Amma umriin isaa amma kana gahee addunyaa kanarraa boqotutti uummata ofii tajaajilaa nama turedha. Qabsaa haqaa qabsaa dhugaa nama dhugaaf falmatu nama haqaaf falmatu nama walqixxummaadhaaf falmatu na abbaa guddaa dhabne waan ta'eef Oromoota artistoota Oromoo hundaaf uummata Oromoo hundaaf jajjabina hawwa. Mee Taaddeen namni hunduu hin dhalataa hin du'a kun waan jiru. Ali Birraan garuu hojii hojjeteen bara bara waa yaadatamuudhaa jedhama. Hojii isaa kana akkamitti ibsita? Waan nama gaabbisiisu qaba. Hojii isaa sana immoo hoola akkaanii ilaalan. Ali Birraatti wanda itti gaabbuun hin qabnu. Wanni nuti gaabbuun qabu waan nuti isatti gaabbine malee waan nu gochuu qabu wanta godhamuu qabu hunda hojii isaa fixee nama boqoteedha.
Ali Birraan uummata kanaaf umrii isaa waggaa 14 irraa jalqabee nama uummata isaa kakaasuudhaan himatama addaatiin waggaa umrii isaa xiqqaatiin himatamee hidhaa turedha. Umrii isaa muuziqaa kana gaafa jalqabu hidhaan jalqabe. Qabsoo kana gaafa jalqabe hidhaan jalqabe. Kanaaf Aliin abbaa hunda keenyatti, abbaa qabsoo Oromooti, artistoota hedduu horateera inni, ijoollee hedduu qaba. Hojiin isaa immoo kan bara baraan si keessaa jiruu kee waan ta'eef, kan bara baraan nu waliin jiru ta'a waan ta'eef isa qaaman nuuf biraa dhabna malee Ali Birraa hojii isaa nu waliin jira. Na wanta hojjetamuu qabu, wanta godhamuu qabu hunda nu godheera. Garuu abbaa waan ta'eef kana accept gochuun xiqqoo nama rakkisa. Miira san keessa jira jechuudha. Inni waan nuuf gochuu qabu waan nuti gaabbuun jiru jetteerta. Isaafuu amma booda yoo xiqqaate maqaa isaatiin maaltu malee akka aartiitti isin aartistoota garaagaraa bakka buuseera ijoollee baay'ee horateera hojii aartii ogummaa isaatiin. Akka nama Oromoodhaaf nama guddaa tokko ta'u maqaa isaatiin yookaan kanattu qaba akka aartistootaatis kanatu hojjetamu qaba akka mootummaattis wanni jettu hoo jiraate. Aliin amma nu hojjete amma nu gumaachee amma nu ta'e nuti hin taaneef ammasa. Amma uummanni saba isaatiif ta'ee sabni isaa ta'e dhayyaadu. Garuu amma wanna isaaf ta'uu malu wanna maqaa isaa madaalu laayik akka muuziq iskuulii akkas biyya kana keessa yaariin jira Ameerikaa gaafa Berkeley University akka waan akkas yoo maqaa isaatiin Ali Birraa muuziq iskuuliin dhaabbatee muuziq iskuulii sanii fi intini hojjetee darbe inni bu'uura kaa'ee deeme artistoota booda dhuftu ijoolleen jalaa gabbaatu riferensi jechuudha. Bara baraan jira waan ta'eef Aliin muuziqaan Oromoo artistiin tokko gaafa dhufu Ali Birraatiin yoo afaan hiikkate artistii cimaa ta'uu danda'a. Waan ta'eef wanni maqaa isaa madaaluu danda'u muuziq iskuuliidha. Finfinnee kanarratti siidaan dhaabbatee fi siidaan isa madaaluu dhaabbatee fi hawwii isaa sannatti tola. Taademee hundaaf rabbi sabrii haa kennu rabbi sabrii nu haa kennu Dr. Ali Birraa moo hundarra uummata Itoophiyaa hundarra Afrikaa hundarra du'e malee Oromoo qofarraayyuu hin duune isinii jechuu danda'a maaliif isaan kunneen warroota sodaa gabrummaa san cabsee Oromoodhaaf qofa jiraatan ture jechaadha.